Alanne hargiisa liqimsutti liqimsanii na'am jedhanii fudhatanii jechuudha. Wanni yeroo san kaate biyya teenyallee dhaqqabde. Achitti hin dhaabbanne dhaabbachuun Itoophiyaan biyya seenaa qabduu fi biyya islaamummaa Araboota dura fudhatte gaafa Nabi Rabbi salaatu wassalaam inumaa rifuujii yookaan ammoo baqattummaa kola galtummaa kennu ta'ee galteef Najjaashiin Rabbiin jannataa isaan haa qananiisu islaamummaa tana isaa ortodoksiidhaa amantii kiristaanaa qabu simatee fudhachuudhaan islaamummaan Saudi Arabiyaa aanuudhaan biyyi lammata islaamummaa fudhatteef fudhachuu qofaa miti Nabi Rabbi salaatu wassalaam ta guddifte ayyoon teennaa Itoophiyaa tahuu akkasumas sahabtoonni hedduun Bilaal Faadira Dallaanu warroonni akkanaa kunni as keessaa bahuudhaa fi Itoophiyaan biyya roga hundaan gara hundaanuu seenaa guddaa qabduu fi musliimni Itoophiyaa keessaa akkuma Oromoon guddotti maajoritii ta'uu gaafa agarsiise namni hedduun akka guyyaa san naqarsaan dhukkubsate haga hadhaatti hin fayyine jechuudha. Haa ta'u ammallee ka Itoophiyaa irraa dhaaddannu tana sadarkaa ammaa geenne kana islaama kalee jibban hin jiru jedhantu seenaa gugurdaa dalage. Akkamitti gaafa Itoophiyaan kiisha qullaa, baankiin qullaa, taankiin qullaa, rasaasni qullaa, raayyaa ittisa biyyaa qullaa gara hundaan addunyaan G7 G20 nurratti duulte biyyoota hambit uffatu Arabaatu obboleewwan keenna Arab Imireetiidhaa fi Turkiyyeen yookaan ammoo Turk waan hundaan cinaa dhaabbachuun guyyaa salphinnaa, guyyaa rakkoo, guyyaa xiiqii, guyyaa gartee ollaan gaariin, firri gaariin, saahibni gaariin nama dhaqqabutti warra nu dhaqqabee jechuudha. Kanaaf yeroo san keessatti iyyannoon obbo Jawwee, Shanee, Faannoo, TPLF, Shaabiyaa, Ijipti irraa gale Abiy yookaan ammoo aabbichuun yookaan ammoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliidha. Silaa nuun dandahu eenyuun jedhu USA'dhaan silaa nuun dandahu obboleewwan isaa musliimaa Arabootatti iyyatee diroonii Arab Imireetii fi diroonii Turkiitu nu daaressu jira warra kana nurraa dhaabaa jedhan. Gaaf kana USA yookaan ammoo Ameerikaan Arab Imireetiidhaaf Turkiin lammata meeshaa lolaa Itoophiyaatti hin gurgurinaa kan jedhu ajajja dabarsa jechuudha. Haa ta'u warri waan godhe qaata godhee saniifis hin dhaabne dubbiin itti fufte jechuudha. Ardhallee, borullee, iftaanillee akkasuma Chaayinaan, Raashiyaan, Indiyaan dheengadda biyya teenya dhufte, Paakistaan, Morookoon biyyoonni akka Iraanfaati biyyoonni gartee waan hedduu walii hidhaa qabnu Itoophiyaa cinaa dhaabbachuudhaan Itoophiyaan inumaa bakka jiran sanii daaraa dhadhawatte xiyyaara mataa ofii dalagachuu, diroonii mataa ofii dalagachuu, taankii mataa ofii dalagachuu, saatalaayitii mataa ofii darbachuu, oomishaan giriin leegasiidhaan, dippiloomaasiidhaan waan hundaanuu addunyaa hawachuudhaan biyyoonni akka Raashiyaa faati gaafa Brexit Itoophiyaan dabalamte welcome nice country and a nice Prime Minister Dr. Abiy Ahmad Ali yeroo gaariitti yeroo barbaachisatti biyyi barbaachistuun liidarri barbaachisaan nu dhufe jechuun osoo biyyoonni gugurdoon teknooloojiidhaan dandeettii adda addaatiin qabdu achirtu Itoophiyaan simatamte jechuudha. San qofaa miti ilmaan Oromoodha. Gaafa Ameerikaan mootummoota Afrikaadhaa waaman dhaabbichuun Ameerikaa keessatti simannaa addaa eerpoortii mootummoonni Ameerikaa irra bu'an qofatti buusuudhaan simannaan addaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliitiif godhame jechuudha. Maaliif? Waan jettu Oromoon mammaaktee jibicha boruu korma ta'uu haada irratti beekanii jiran yookaan ilmoo farda sangaadha haada irratti beekanii jiran. Warri kun ammoo buddeena nama quubsu elee irratti beekaa jiran jechuudha. Keendallee jalaa hiikatee. Kanaaf dhaabbichuun eenyu akka ta'e Ameerikaa dursee namni beekee hin jiru jechuudha. Gaafa siin dura Itoophiyaan diigamtee wayyaaniin biyya gadhiiste gaafa Itoophiyaan ni diigamtii ni baddii eeggame korri yookaan ammoo jilli ijaaramee Itoophiyaatti ergame eenyutu Itoophiyaa baraaruu danda'a dandeettii qaba jedhamee ilaalame Itoophiyaa keessaa mucaan tokkollee dhabamee namni Itoophiyaa baraaruu danda'u beekumsa qabu dandeettii qabu sabaaf sablammoota 83 ol Itoophiyaa keessatti argamtu tokko godhee amantiin kutaan gandaanu soonqoon rakkoo hadha jiru diigamsa biyya kanaa walitti qabee kan gartee laga ceesuu danda'u Dr. Abiy Ahmad Ali qofa ta'u USA yookaan ammoo Ameerikaan jilli ergan sun
gartee himee jechuudha. Gaafa kana nama gadi naqarsi qabe hadhallee dhukkubni naqarsaa jechuudha. Namni dhukkubni naqarsaa qabe irraan fayyu abbaa rabbi rahmata godheen malee. Gaaf kana jechuudha hedduun namaa kan maraate kan iyye maaliif isaanis mootummaan Ameerikaa yookaan ammoo warroonni mootummoonni addunyaadhaa Itoophiyaa eenyu kenne jedhanii yeroo deeman yeroo isaan laalan suufa godhatanii deemanii fi karabaata hidhatan yoo taate malee isaan akka keessa hin jirreef sammuu akka hin qabneef waan tokkollee kiis qullaa ta'uu fi eevin waan biraa hafee jechuudha. Akka isaan saamsonaayitii takkallee harkaan qabne wama galmi keessa kaatanillee sammuu qullaa kaayuu qullaa qulla bareed ta'uu isaanii arganii dhugaatanii biraa lixanii jechuudha. Gaaf kana nutis dhugaa tana qabannee ilmaan Oromoo hayyoota hedduu wajjin abbicha wajjin dhaabban hedduun namaa nu dhaaddachaa ture. Ibaluu keennafaa, ibaliyyee teennafaa, dhaaba akkasii warri jedhu guutuunu honga jechuudha. Ilmaan Oromoo kanaafuu wanni isin jechuu barbaade maali? Gabaabdumatti. Itoophiyaan biyya addunyaa keessatti beelaan irra maa'ee jirtu hiyyummaan jechuudha addunyaa keessatti. Akkasuma dhukkubaan, akkasuma lolaan, akkasuma wallaalinnaan jechuudha. Ni beektanis martinu addunyaa irratti bara Afrikaa keessaallee. Har'a garuu Afrikaan guutuun ija calawu gootee yaa Rabbi muummicha ministeera akka Itoophiyaa kana nuu kenni. Biyyoonni guddatanillee osoo kenna ta'e jedhan jechuudha. Hinaaftuuf garuu ergamtuu baandaan hadhas qeequu barbaadan ni tattaafatan garuu kullattafan waan gara nama nyaatu. Kanaafuu wanni isin jechuu barbaade maali? Baga dhugaa deeggartan, baga dhugaa waliin dhaabbattan, baga Oromoo illee taane, alhamdulillah Rabbi Oromoo nu godhe, baga injifannellee, quba qabaadhaa nam xiqqaan injifanne, nama gabaabduudhaan wareegama kafallee. Jecha takka abbichuu irraa dhagaye, jecha takka nama lafa maqaa isaatiin bakka dhibba naan jedhanii galgala kana argeen ajaa'ibee amanuullee dadhabee yaa'idhellee jedhee ilaalee yoo jedhu wanni sun haqaa jechuudha. Wanni gariin sin amansiiftu. Warri akkasii, warri ati haachisisuu barbaadu, warri qabeenya biyya kanaatiif fayyadamuu barbaadu, warri taayitaaf hangoodhaan biyya tana guddisuu barbaadan, biyya tana saamuu barbaadan guutuun isaaniitu abbichuun fedhan. Hedduun namaa ni yaadallee ijoollee daa'imman irraa dubartiin xiqqaan guddaan warri kun maali beektu? Warra hatee hachisiisuu barbaadu. Warra yoo Oromoon hangoo qabatte Oromoon hattee hachisiistee maqaa Oromootiin namu yoo dongoruu baadhe kana. Ifama kanaa miti. Soo kanaafuu nuti akka ilmaan Oromootti onnaa itti tuquu barbaade. Karama kanaan gaaflee takka isin deebisu osoo namoonni yaa'in. Yeroo namni dhibbaafuu sana osoo hin dhadhe bareeda. Ammallee 80 jirtanii abshiru. Waan jedhan waa'ee takka isin tuqa gaafii namni hedduun asirra barreessitan hedduu keessa nama arguu jira. Isii tana namni hedduun kan irraa bookkisee illee dubbata. An ammoo haga ammatti keessa hin jiru. እስር ቤት ላይ ነው የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት ጀዋር መሐመድ ጀዌ ቀዌ በገንዘብ ማጭበርበር የአሜሪካን መንግስት ዘብጥ ያካትታል። ደስ የሚል ዜና አላሁ አክበር አናጋማቲካ namoonni hedduun ka afaan maariffaatiin ingiliffaatiin namoonni hedduun gadhiisuu jiranii ana gammatti irraa bilisa jira maaliif information kana hedduun keessan na gaafattanii hagammatti waan qabu tokko illee hin qabu. Waa'ee obbo Jawaar Mahaammad Ameerikaa Daalaasii qabame jedhamu wanni takkatti hin qabu maali? Jawaar Mahaammad Minisootaa turuun haala adda addaatiin gaafa dheengadda Profeesar Hasan Mahaammad maal kanniin jedhanii wal qabatee dhufee tura achitti maayikii dhoorgachoo rakkoon hedduun irra gagga'uu quba qaba. Ameerikaa jiraachuu quba qaba. Akkasuma ammoo inni haga guyyaa murtaa'een dura waan tokkos poostiin godhin peejii isaallee dhaqee ilaalee jira. Kanaan alatti ammoo waan jedhan kana namoota jiran hedduun namaa eeyyen qabame garuu waan qabame hin beeknu eerpoortii keessa qabame namnis argee gaafatee suuraallee kaasuu viidiyoollee argachuu hin dandeenye isaa bahuuf deemuu qabame kan jedhu hedduun namaa kaagartanii raasaa jechuudha. Warri karaa na gaafattan kanaafuu walii galatti wanni isin jechuu barbaadu waan obbo Jawaar Mahaammaditti obbo Jawaar Mahaammad ammatti information gayaa qabame jedhamu kana ani hin qabu jechuudha. Walumaa galatti qabame kan jedhu hin qabu yoo jiraatu taate waan jettu Oromoon jaartii yoo duute reeffaan gabbaanii yoo jiraatte isituu gabbaa jedhan sani
yoo hidhamellee inuu gabbaya yoo hidhamuu baatellee inni ammaa gabbahee poosti godhaa. Kanaaf afaan Amaariffaa tokko ilaalaa ture namoonni hedduu warri silaa peejii guddaa qabanii fi waan kana gubbaatti Ameerikaa jiranis irraa dubbatanii jiranii hidhamuu isaa kana jechuudha. Garuu namni hidhame 100% hidhame jedhee lafa kaa'eef jala sarareen jiru jechuudha. Isin galee namni hidhamee jedhee waa'ee Jawaar Mohaammed lafa kaahee dubbate hin jiru. Alaa kulli haali Jawaar Mohaammed yoo hidhame Ameerikaatti nuuf Oromoodhaaf itti gammannaa hidhamuusaa waa tokko isin himan bakka kanatti waan namaa dambaa'intu jira. Jawaar Mohaammed Ameerikaatti hidhamuu osoo hin taane an Jawaar Mohaammeediif warra Jawaar Mohaammed fakkaatu warra dhiiga namaa gannaqu warra gartee lubbuu ilma namaa qabeenya hedduu waan hedduu ilmaan Oromoo keessaa jechuudha ganda keenya keessatti nurratti adda ijoolleen arrabaaf durriyyeen ulajjeessu waloraanuu wanni hedduu gubbaa ga'e namoota Jawaar Mohaammed qofaa miti hedduu isaaniiti jechuudha. Wanni jala sararee isin wadhallee borullee iftaanillee namoonni kunneen seeratti ni dhiyaatan. Irras ni deebi'a. Jawaaris ni dhiyaatan lakkoofsa tokkotti namni seeraaf dhiyaatu Jawaar Mohaammed gara lamaan tokko mootummaa Itoophiyaati inni lammata mootummaa addunyaati. Naa liqimsaa ta'a kijibaa naan jettanii guyyaa takka. Wanni Jawaar Mohaammed agadhatti sa'a 24 abbichuu irra duuluuf tokkoffaa maali beektu? Tokkoffaa Sultaan Hussein waan jedhu Ameerikaan Itoophiyaaf doolara biiliyoona 1.6 irraa quba qabda. Jechin hangal addanaa baasa abbaa. Waan amma kaasamu hedduun isaa Jawaar Mohaammed yoo qabame waa hedduun yoo qabame nama akka kiyyatti Ameerikaa yoo qabdu taate waan hedduuf qabdi. Tokko taaksiidhaa fi oodit gootee Ameerikaan OMN irraa kun isaa paarsonaalii akka Jawaar Mohammeditti I think yoo inni paaspoora deebise jedhu sun dhugaa ta'u taate osoo paaspoora yookaan lammummaa jechuudha. Lammummaa osoo irraa mulqin Ameerikaan waa hunda investigeet gootee kaateeti lammummaa irraa mulqite jechuudha akka yeroo irraa mulqamee jiraate waan san 100% onnaan qabu. Yoo paaspoora Ameerikaa yeroo deebisu yookaan ammoo lammummaa Ameerikaa yeroo deebisutti waan hundaa qulqulleeffattee kaatee irraa mulqite jechuudha. Garuu yoo himannaan fakkeenyaaf wanni namoonni haasaa jiran kun namoonni ofirraa kaasanii jibbaa Jawaarii faallaa Jawaar irraa jiraachuuf dubbachuun ni mala waan garii qofaadha. Akkanumaan nama tokko nu paarsonaalii yookaan ammoo dhuunfaadhaan ana Jawaar fakkeenyaaf jibba walirraa hin qabu waan dhuunfaa Mustafaaf Jawaar wanni ol goone hin jiru. Eenyullee akka hubadhutti namoonni garuu jiraachuun ni malan. Namoonni gandaan si jibbaan amantiin si jibbaan akkasumaan dandeettii keetan si jibbaan hedduu jira. Namoonni akkasii waan fedhan oofuu danda'an garuu dhugaan lafa jirtu. The clear wannan isin galchuu barbaadu maali? Manni OBN dha OMN dhiifama. OMN kan Minnesota bitame ni gurgurame heera jira. OMN mataan isaa ni gurgurame mootummaan Ameerikaadha maqaa ummata Itiyoophiyaatiin rakkoo Itiyoophiyaan qabduun banee waan san taaksii irraa bilisa akkaataa inni gartee uf danda'ee jiraatuu fi ummata isaatiin mootummaan Ameerikaallee gargaaraa wanni sun deemaa ture jechuudha. Maqaa kanaan warii laala wanni nama Jawaariin dhaqqabu. Warii doolaraan miiliyoona bara biiliyoona gastu galaa ture. Miiliyoonaa miti. Doolara Ameerikaa biiliyoona gastu galaa ture. Ameerikaan waan kana investigeet goote yookaan ammoo uf duuba deebitee qorattee wariin galee haganaa warroota gartee miidiyaa irra dalaganiif hagana kafalamaa kiraan manaa hagana kafalamaa ka biyyoota addunyaa keessa jechuudha. Biyya Arabaa, biyyoota gartee Afrikaa keessa, Ameerikaa, Yuroop, kana Austraaliyaa, Iijiyaa kanneen keessa qorattee yoo horii san agarte tokko taaksii kafaluun dirqama inni lammataa wanni irratti gaafa duraa walii galamee mallatteeffamee kaa'ame yoo kijibame Ameerikaan taphan beektu. Yoo akka jedhan Jawaar kanaan ka qabamu ta'u taate yoo kanaan waa hedduutti banama keeziin naa liqimsaa jedha. Yoo dhugaan hidhamee jiraate qabame taate keeziin tokko lama ittiin banama. Himannaan lubbuu namaa itti dhufti. Fakkeenyaaf Jawaar Mohaammed qeerroo Oromoodhaa an takkaa hin hogganne jedha. Miidiyaalee irratti Aljaziiraa farra gaafatamee jira lakkan qeerroo dura ta'an takkaa qeerroollee ajee waan goone akka nam tokko akka Jawaaritti ammoo qabsoo qeerrootti irratti hirma akka nam tokkotti malee takkaa akkas godhaa jedhee irratti hirmaadheen beekuu jedhee kaleessa jechuudha. Maaliif akkas godha beektani? Yoo eeyyen qeerroo san
abbaa qeerrooti yookaan dura ta'a qeerrooti yookaan natu jijjiirama san fidadhee fudhatu taate lubbuu qeerroo inni nama 5,500 jedha. Madoon 20,000 fi wayi jedha. Madoon qofti 100,000 ol wanni herregamee lafa jiru. Kan dhumate sanii ol ijoolleen beekaa dhusa wanni kun keezii guddaa gabba'uu deema. Nama dhumate san nam tokko haa ta'u